كان عدى ديدان الشن دمشان إنا لله وإنا أمباليو Umani dia bisa berkata jadi demo. ديدان الشن Berkata إنا kau. لله وإنا إليه راجعون إنا Atuh, لله ما باليو أصبر boy دائما ana دبتي ma يو أنا أماني سوين سوين جرم دبتي إنا إلى لله دقيقة aku ketemu إنا aja باليو أنا بوبان سجل كيف يدرى ترسيتي قافنا أمان تانا نبقى فوتي boy boy guuta ani ana kabada kan biyya keessa jirtan باليو جلس ETM min kuma باليو kudhan namaa kenna yeroo Ayen daga. Jadi jole mana jadi. artinu Aku aja kan nasi kasa kalian sa. Kan kan nasi. Ila lagi pada ini. كنا ذي ودي كنا ذي Ya kan nasi ini. Ila mau ni jubinyo tu sheka. Sini le di sana nama kena. Mali vi. Akan nama tu kono makan kerja ni beri le rakata ni le rafutan ni beri kuma kuda ni le rafutan ni kuma dia bisa le rafutan ni kuma kuda full tani amantan ni kuma shani video ko tu message jira ni rakon kap kasani so ke rakon kapu. No makan nama tu kodi ela na jira. Ela na. باليو سليم كنا ماتي ولدت النكين حمزة فاكن حمزة نون دي حمزة بري إن كاركارسي تاكوسي كن إن في حمزة نما يسين بيرة تكون بري سياكا فلتوال كان أجا ساجا بري كمشان اللي تاكوت دينا في karena akhirnya tak gabung Oke, Balio. kamu Balio بري كفل جنين أنا ما بيرة تاوال كان ساجا فيديو سني تيسه دي موبايل كيله سني واقع Oke, kumdi shani kamu aja. والعياذ بالله Amma kisah kalau aja kasume amma Balio. Oke, wala aja Kalau kamu aja sheka. akada. Wala ustaz wala aja kasu. Nu amma magala magabe wala injira nada amma botte isin ispalti kubanat mana ki ettin gala jira. Isin amma messaging kunoti wala mandap si sulala. Iya. دعم bali si Bali yang punya istri terrat gati disin مرا أكو مجال كنا بيرة اللي يرامل ليس مرا يسامل ليس Nih, bubar aja bubar atau pina ori sini mulat gubbar ragati Awala gafa kamsa أنا bisa hati zoom kok di sabo أنا bisa sabo Awal lah. apa merti kena apa orang mau sana guys wala lagi fanu namin mata kagak dapat sini. le wanti intalonyi intal tirar tulle tokko masabo akkana karkar sini akkana karkar sini Silki akan kagak dapat yanti. bankin ni be nomor turistin kena sabo jeno amin حمزة مولد لا حمزة داب ol galabat Hamza silki orang dapat. Silki karena soal dapat mata. Hamza. Silki aku makan buta mata kagak dapat. Silki kagak buta andu tegar saru mata orang dapat. burat pala la rubra takasi mulat ya Nubira falar, asibira temu kagak dapat. Nubira temu falar. eywa Akala kamera kagak dapat tu. Kamera kagak dapat tu. Sita tegar sisa. Kamera kagak dapat. Kamera kagak uzur. أكان الدس نما جدا والله كنو gubbar raga mulli si message masar rabbu ma jadi Amma kam gota beta Hamza. Amma silki akan uzur sih. Amma silki tar kagak temu agar satu orang dapat. ya big man igo wah to ko shi sam kaumsa ela. awala kaumsa mulla tu ka kana tille mulla Bayar tora amalle gadi galabat amalle galabat Silki orang dapat. azur Kamera uzur sih. Kuno. nu gati skill nu ki follow si gafan go jilo fa ya awwala tair ki jilo fa bali yo fa ayu yeroo takka dubbiin haa kenname Baaliyoo carraan haa kennu waan tokko ya kilo kafi Baaliyoo bali yo message awwala yeroo takka carraan haa kenname nama ergi message akkanatti hin dubbatu yeroo Ebar takka ella wasa oru berneo. Oso makana yuga wasa neo. ya akkasuma Ambar ella akas barbade. bakka Baaliyoo agafa carraan haa kenname yeroo takka dubbadhee bu'a. Ayye kalu dubba dukan. Amma isaan jecha haati daa'imaa tun sheekatti birii 20 kennee jette 15 kennee jedhanii miti. Ree sa'aatii zamana kanatti baankiin riisiitiidhaan tahee iteemiidhaan tahee birriin baasan tun riisiitiin hin dhufa. Riisiitii birrii kana dabarsiteef yoo mul'isteetiin hin dubbii kana gabaabsitanoo akkana qarqaaree minaamna kun dhaabatee birrii hagana itti kenne gadi baastee riisiitiin mul'isuudha. Achirratti hin gabaabatti dubbiin tun. Kuni bar Khalid. ulfaatu khalid Kuni bar wanni ta'e bar explain ta'e bar. Sheeka alleen bar wanni dubbate. Wanni mujatiin dubbate. Wanni sheeka dubbate. Lijinna taddaan hin qabu bar. Sheekaan birrii 5,000 amma fidii koo jedheen namni isaa gargaarsuu ni jedheen 10,000 ammoo borda barsaa burwiita taa'ee sila borda barsaa jedhe birrii 10,000 kan raafu. taaganu maal mata Yaa kan biran birrii jira 10,000 kan raafu inda barsaa fi jedhe. Isiin ammoo dhaggeeffadhaa kana dhaggeeffadhaa. wanta akka dubbadhee buufta Guutamaa dubbadhu ayyee. Bar ani wani dubbachuu barbaadu ishii nama 25 irraa fuudhee jedhaa jirti.
Sheekni ammoo qarshii 10,000 qofa irraa fuudhee jedha. Qarallee uummatuma kana qarqaaraa malee qarqaaruu danda'anii. Inni qarshii 15,000 kana 10,000 qofa amane 15,000 kana kakataa irraan fuudhee kakatuu danda'a. Haa kakatuu fi hawaasa kanarratti haaduma nama 2,200 keessatti irraan fuudhee jedhee haa kakatu. Kasi haa gabaabsinu as bira. Haa kakatu. Ella waan jedhamu qabu osoo isheen kakatin dura ustaadni ka jedhan birriin fuunee waa kanneen riisiitii warra jettan ammoo riisiitiin hin baane akkamitti ustaada gaafan isatu dhaqee keessaan manaa jala dubbisee ustaadni sirreesse malee mucattiin akkaawatti hin qabdu akkasi beeka warra riisiitii nama akkasittuu riisiitii yoo gaafatee fudhatuu danda'u miti isiin. Eeywa kanaaf isheen akka kasuuti tokko lammata irratti isheen asuma ka'anii miskiina irraa birrii sadaqachuu liqaa fuudhuunu takkaan dhageenye baalee baate keessatti miskiina karaa deemturra. Gilxii walitti himna. Rakkoo qabda dubbadha hawaasa Oromoo irratti. Obboleettiitti ena gargaaramte. Na erge mucaan kun riisiitii. Ayyee nu mul'isi kaajjiloo waan sibira. Amma nu mul'isi kaashii nu mul'isi riisiitii nu mul'isi. An barra makana makana yoo ayyee kana guuti. Akkana akoonu dubbi maa qabaabsi. Aboo yella akkana akoonu. Biyyatii tana dubbii gabaabsa amma. Yaa dubbii gabaabsa. Sheekni roobeen waa kakatuu hin qarqaarsisan mallee rakkoo isiitiin hin qarqaarsisan. Qarshii 15,000 kana fuunee jedheen waa kakatu. birri kuma 25 maal taatan isin maa birri Ilaalaan nu caqasaa. 25 malee kuma naa kuma 25 naa kakata bakka. Hamzaan isin bira dhufte. Miyuutii qabarratti miyuutii qabarri mucatti ishee kana dubbatan. Hamzaan isin bira dhufte kuni Hamzaan isin bira dhufte kama deengadda kootuu qarqaarsi halkan sa'a jaatti birrii 5,000 ana sii kenna bira taa'e jennaan hayyeenaan jedhee hafe. Amma kararraa dhufe ka inni jedhu kararraan dhufe. Isimatu aga liiviin kee banamu nama wayiitiin qarqaarsifadha nama bira deemee naa qarqaaranii jette deemii jedheen. Ilaan malaal birrii isiin jettu kun birrii 10,000 iyyuu ana baaseef dhaqee ana baaseef baaliyyoo. Namni ay keessa shira barbaada beeyta. Taaftee kanan arganne nusi qarqaarsisa. Eengadda baaliyyoo bosonee dhaabuus isiin hin jenne Hamzaa kana bar. Bosonee dhaabuus isiin hin jenne wayita mana keetii qarqaartu. Hamzaa kana. Isuma kana bosoneedhaa dhiisii buusii jedheen. Maaliifuu namni magaalaa keessatti amala waan wal beekuuf buustee atillee bosoneedhaa mucaan hin kijibaa buusii nama qarqaaruu miti isiin jedhe. Shira xaxuuf deema malee waan biraatii miti. Wanni biraan jiran. Wallahi waan biraan jiran. Saantii takkallee namarraa jiran. Oy, sheeka. Amma Kuma kudhanii kasii waliin baaste. Kuma kudhanii kasii waliin baaste. Kuma 15 akkamiin baaste baankiidha isin. Homaayyuu hin baasne yookaan 10,000 bichaadhaan na waliin hin baane 10,000 isiin kennaa. Lookoo gaafachuu jirra yaa. Kaamaayyuu 5,000 eelaa maali beeyta? Ijoolleen si biraa teettu haga sa'a 6 moobaala kiyyallee dhiisee deema. Oy, kaashe qoy. Kaashe qoy. Bakka kuwa 15 kanatti sheekaree maal jettani? Maal jettan baalii? Bakka birrii 15,000 kanatti birrii 10,000 baaftanii birrii 15,000 ree maal nun jettani? 15,000 dhaqee baasisee manaajarraa nun jenne? 10 miti 10 baalii. 10 jedhe. 10 jedhanii? Yaa amma isiin nu gaafadhu baaliyyoo akkamiin baaste? Gaafadhu eelaa gaafadhu miyuutii rakas. Intala dhukkuboota na fakkaate ilaalaa isii laasusisu. Yaa. Miyuutii rakas yamsa. Akkasii waliin baaste kuma 10 akkasii waliin baaste kuma 15 akkamiin baaste baankiidha isin. Homaayyuu hin baasne yookaan 10,000 bichaadhaan na waliin hin baane 10,000 isiin kennaa. Lookoo gaafachuu jirra yaa. Kaamaayyuu 5,000 eelaa maali beeyta? Ijoolleen si biraa teettu haga sa'a 6 moobaala kiyyallee dhiisee deema. Oy, kaashe qoy. Kaashe qoy. Bakka kuwa 15 kanatti sheekaree maal jettani? Maal jettan baalii? Bakka birrii 15,000 kanatti birrii 10,000 baaftanii birrii 15,000 ree maal nun jettani? 15,000 dhaqee baasisee manaajarraa nun jenne? 10 miti 10 baalii. 10 jedhe. 10 jedhanii? Yaa amma isiin nu gaafadhu baaliyyoo akkamiin baaste? Gaafadhu eelaa gaafadhu miyuutii rakas. Intala dhukkuboota na fakkaate ilaalaa isii laasusisu. Yaa. Miyuutii rakas yamsa. Hamza miyuutii kaas. Birrii 15,000 sadeen waliin baaste baankiidha akkamiin baaste? Ana Yaa. an jalqaba gizee inni natti bilbilee waan kana yaada kana natti mee birri tana
naafidi kootu jedhu akkanumatti ijoollee matiyya waliin deemee ATM-dhaan 10,000 fudhadhe takka jedha. Birri 5,000 ammoo jalqaba kiisii keessaa qaba ofii kiyya. Okay. Isinii galee? Yep. Birri 10,000 ATM-dhaan fudhadhe wayita birri inni naan jedhu sanatti guutuuf itti dabale ATM naa kennuu dide. Birri 10,000 malee ATM hin kennuu naan jedhan. Dhageetaniimi? Wayitteen ani isatti dawwale wayita san naa kennuu dide 10,000 malee ATM naa kennuu dide jennaan keessa seenii keessan fudhadhu naan jedhe. Hayya daashee kan dhugaa jedhan keessaniin kennanii jedhe keessa seenee keessan gizee barreeffadhee itti ol kennu mattaawaqaa fi buukii kennii naan jedhan. Mattaawaqaa illee hin qabu buukii illee hin qabu ani warra dallooti hajameetumaan as dhufee wanta harkaan qabu jennaan hin danda'amu bakka mattaawaqaa buukiin hin jirretti birriin hin kennamu naan jennaan achuma dhaabadhee itti dawwale sheekatti maal jaran qalama boru nu goggogu. Achuma dhaabadhee itti dawwalee eessa jirtanaan jennaan kunoo bakka awraarisiin bakka kana nigdi baankii fi lafiitii jira. Lakki nigdi baankii wayitu achi hin jirtu mucatti himee namatti kenninaan jedhe. Namatti kennee namni bootaa naa himeefi jennaan motoraan gulufee dhufee bar kunoo sheekii na didanii jennaan kottaa jedhee walumaan keessa ol seennee manaajira bira nageessee manaajiratti waan jiru haasa'ee waan jiru itti dubbatee bakka fudhadhu kottu an itti sii hime. Naan jennaan achi dhaqee barreeffadhee manaajirumatti kennadhee manaajirri fuudhee birrii 15,000 naa kenne. Am qalbitti qabadhaa ganaa walii irra deebisina. Dhageeffadha. 10,000 ATM an fudhadhee bara anatu fudhate. Dubbattu Sheeka Roobee. 10,000 anatu fudhate. 15,000 fudhadhee ammoo an manaajira inni itti naa himeen 15,000 tiyya fudhadhee. Baane sheekaa fuudhee bar jennaan deemaa bakka wahii deeme istiidiyoo fillafiitii taa'ana eegaan jedhe. Achuma ijoollee tiyya guuradhee deemnee istiidiyoo masaa fillafiitii teennee daqiiqaa 10-15 wayii osoo nu teennu hin dhufee barandaa taa'u jirra dhufee wayita inni ol seene birrii fuudhee kenneef. Birrii fuudhee kenneefi bakka wanni. Qarshii 15,000 kan adda Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Yo anan amanis wani saman jirum dubbate. Inna lillahi. Banka galchitee fi jiraatee risiitii gaafannaa. Amantaadhaan akka fuuteetti. Biyya keessa jirtan. ATM kun namaa kenna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quraana birri agasiitii jedhee maqaalee sin balleessani. Rabbitu waan naa godhu beeka in qabadha maaliif? Kana haa goonu jarri lachuu quraana qabatee akka dabalteen haa kennite osoo dabalteen haa kennite boca birrii narraa fudhatte silkiiyyuu narraa kaasuu didee dirqamatti reef narraa kaase birrii narraa fudhatte jennaani maa maqaa na balleessita ati sheekaa hin amanamta ani mootii rakkattuudha hin amanamu ani. Dhagame yeroo takka mi'uuf godhime. Sheeka Roobee. Dhagame yeroo takka na dhagame. Guutamaa yeroo takka na dhagame Sheeka Roobee. Amma wanni isiin jette qarshii 20,000 itti kenne waliin qabee 10,000 waliin dhadhee fuune 15,000 birrii 10,000 itemeen fudhadhee qarshii 10,000 ammoo kiisii qabaa waliin qabee 25,000 istiidiyoo isaa dhaqee itti kennee jette. Atammoo natti hin kennine qarshii 10,000 qofa irraa fuudhee jedhaa jirta. Quraana sannuu dhahiiti. Wallahi wallahi wa tun kakatti isiillee ni kakatti. Isiillee duraan fuudhee 10,000 wallahi wa billahi wa tallahi rabbiin quraana kana keessa haalollo ubirrii 10,000 awaash baankii sii wiixata sii baasa je'eensan ta'anuu fi achi dhaqee baaseefsan birrii 10,000 na kennite quraanni kun na haa nyaatu. Inna lillahi ilmaaf hin dhabdu. Baraatu irraa bismillah fuudhatti hayaa akka jirra. Isiillee akkanuma kakachuu qabdi itti kennee jira. Yaa ati yaa intalli Hamza ati kenni quraana yaa haadha eenyu siin jedhan rabbuma ilmee kan argatte sodaadha. Ilmee makanaaf sodaa.
Miyuutii irraa kaasi miyuutii. Miyuutii irraa hamsa. Baalii yoo kuma diidamii shaniif nama kakachiisinaa koota waan kana laalu guutama. Ara jiloo garuu Rabbi ilmoo qabu tanarraa naa fudhatu ani birrii kuma 25 kennetti argattu Baaliyo. Abboo guutama Khalid. Ayo, Kana jettee akka gattu guys. Rabbi ilmoo qabu tanarraa naa fudhu. please, no, kakachisina guys, kakachisina. Please, kakachisina. Saaba isitiin ijoolleen maa miidhamte saaba, you know what I mean? Meeqa ishee kana Baalii yoo Biisaa siin kakachisina saaba, listen. Birrii nama 25,000 yookaan 30,000 birriin kun nuun kafalaa sii galee miti. Garuu kakachisina ni guys. Halaas. ara guutamaa dhiisi. Wallahi kakachisina. Maamiin saaba, kaa'u dongore. Intolaan tunu dongorte, you know what I mean? Saaba isiiti. Ijoolleen xixiqqoon tun ol faartu miidhamiin saaba sii galee. Akuu dhiisaa saaba. Wallahi inni yookiin hin gaa'u. Wanni quraana fidanii kan akka hin jiru saaba. Wallahi inni wanta saaba islaamaa hin jira. Ati hamzaa fudhattiin jirtu kakkatin dhiisi. Du'a iyyuu qabdu harkaa fuudhi yoo salaattan jiraatin rabbi sodaadhaa abbo. Dhiisaa saaba ijoollee. Waan beeku egaa kakkaate kan waan beekin dhiisa. What's going on, man? Inna lillahi wa inna ani kiyyaafuu yoo miti. Dhugaa rabbi. Wallahi jira. Sigalee miishee Aboo ilmeen tun lamaanuu ilmeen kalee imimmaa si waliin buuse dhingadda. Wallahi ilmeen teeku si haa Guutamaa dubbadhu. Sheeka bakka akka dabalee sii kenna. Amma sheeka ilaali. amma Baaliyo. Simbiri jirtu galchaa. Baaliyo. Amma maal goone sin fakkaatu tokkoffaa isiin. Miyuutii qabaddaamee marti keessan dubbadhu guutamaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Amma wanni goonu. Guutamaa dubbadhu. Sheekaa roobee kakatee jira dharaan kakatee dhugaan kakatee isaaf rabbii walitti dhiisna. Isiin ammoo qarshii 25,000 fuudhee itti kennee jedhaa jirti. Isii amma dhugaa dubbatu kan akka kiyyatti akka kakattullee hin fedhu. Tokkoffaa haadhateennaa haadha ilmaan tanaati. Haadha ilmaan tana akkaan ta'ee akka malee hin ta'e haadha ilmaan tana guddisaa jirtu waan ta'eef ima haadhiisnu kaleessallee hawaasa kana qarqaare ammallee hawaasni kun qarqaaruu hin danda'a. Kakaanii sheekaa roobee qarshii amanteef qarshii isii deebisiif. Kaaniif ammoo hawaasni rakkoo isii beekee yoo jedhe ammallee qarqaaruu hin dandeenya. Balleessaa hin qabaa waan asirra himatamuu yoo waan maal taatan. Bar waan himatamuu mi baaliyyoo. Bakka kana jiru Dhaggeeffadhu sheeka dhaggeeffadhu. Namni ana beeka jedhu sheexaana wal hidhaadha. Booda nagarii bida kuma 10 amante kafale. Kuma taan ammoo an birrii kuma 10 galchaaf hin talo. Namni biraa kuma 5 galchaafi kuma 20 achi booda. Oromoo gargaara. Wallahi hin Laala deemsi beekami awwala yoo miskiina irraa maali qeeffadhu miskiina irraa. Way garaa namaa baqaysita. Maali Dhaggeeffadhu. Sheekaa roobee nu siif hin Ani kanan natu baka. haadhatee miskiina irraa maali sababa keen qarqaaru. Maqnaa wallaalte. Isii qarqaara Jiloo malee si nama caqasii qarqaaraan aboo. jiru. Jiloo nama caqasii aboo. Way garaa namaa baqaysitanii guutama. Wal ciyaadu billahi. Nu sababa kee qarqaaraan jiru amma. Ati jalaa baatee bara. Jadi dubbii maqaa baabsuudha bakka. Ati kan kee jalaa baatee jiru. Kaashinii si fakkaate. Illeen badda ilmoo keetu bada baaliyyoon kakachiisina ilmoo isii kana laala. Kakachiisaa jirru nu kakachiisaa jirru. Abaarsi rabbii Egaa fagoon jiru. kakachiisaa jirru amma waan jiruun si jiru majarrashaa jiruun sitti mee barbaqa majarrashaan kanuma bar wanni biraan jiru. Amma nuun gargaarraa mujatti. Amma nuun gargaarraa dhageeffa. Jazaa argaa taatinu. Jazaa nama jazaa dalagee laala. Galatoomaadha birrii isii kuma 10 borganama dabarsaa fi risiitii keessaa natti ergaa. Bes. Qarshii isii dabarsiisii risiitii ergee kaan ammoo namni dandeettan ammallee. Birrii kuma 10 ammallee dabarsuu fi dandeettan tiraansfer gochuu fi dandeettan ammuma tanallee. Baaliyyoo baguma jazaa kiyyaa argitan. Aga ani jazaa godhe baga argitan garuu. Dhiisi jazaa kee rabbi irratti dubbataati namatti rabbi qabu rabbi si haa dubbatu. Rabbi si haa dubbatu duuba kee rabbi irratti rakkisu. Anjiloo matan na dhukkuba wallaahi. Amma sheen kaasha dhagayamma yeroo biraatiif Nama gartee waan baaqamu. Uwwina qabdaa. Rabbi si haa dubbatu. yeroo biraatiif illee barumsa si haa ta'u. Assalaamu alaikum. Yap. Dhaabaa Wallaahi barumsa naa ta'e. Ofoo kiyya kadhattuu keessaa naa ergi. Walqiyaadu billaahi Nama kan walqiyaadu. galchi baaliyoon talakas nu jettu jala kana yoo jiraatu ol galchi akkaawwantii kan kee keessaa gadhatiyya tarabbii dubbadha amma baaliyoo. Bes. Amma ila walitti adeemnu sheeka isinillee galatoomaadha. Birrii kuma 10 dabarsaa. Dhageeffadha amma isitti maa dhageeffadha. Riil faamilii haalleenya nama faamilii qaba dhageeffadha. Nama mucattii tana gargaaru. Gaafa sanillee birriin kun mana kiyya guuramee isinii galee. Marti warra ijaa sartanis warra ijaa dartanis akkaawwantii isii sitti himna. Wallahi adiim jechuudha. Haadha ijoollee sadiiti waan garaa isin nyaattu. Garaana nyaattee sheekaan gastiinatti ergatee akkanumatti ilaalu. Akkanuma natti ergatee mucattiin tun akka naan jedhee jennaani mucattii tana fidee asumaan ijoolleedhaan galcha yaadeen. Martinuu ijoollee goddanyaati yaati warra jalaa birrii san galchee. Ka 100 galchee jira. Ka birrii 200 galchee tura akkasuma walii qabnee daqiiqaa keessa saata kan daqiiqaa walakkaa hin taane
birrii 55,000 walii qabnee fi biraa deemni maaliif garaa nama nyaatti tokkoffaa maan naan jedhe beeta intala ganda xiyyaati bar naan jedhe ijoollee dallooti akkamitti hin qarqaarre jedhee ay jiraa bar na bira jiraa biyya kana oseenee birrii 10,000 galchee fi bu'ee tare isinii galee kanaafuu maali beetanii ilmi namaa kun hin rakkata isinii galee sheekaalleen balleessaa qaba yoo jenne balleessaan isaa birrii 10,000 irraa fuudhuun qabuudha malee wanni biraa wanni inni balleessi takka illee hin jiru qarqaarsisee akka namaa natti fide qarqaarre isinii galee kanaafuu jechuudha sheekaallee dhiisaa amma akkaawwantii isinitti hima marti keessa moobaayila keessan ol baafadha akkuma gaaf turisanitti birrii 100 birrii 10 birrii daa'ummaa hin taane wallaahi dhadii nama 2,000 takka na jedha ragaafsan nam takka koomantii galchee birrii haga barreessa malee akkanaan koomantii takka narratti hin barreessine sakandii takkeessa birrii 55 guurreet dhageeffadha marti keessa nooma maal goona akkaawwantii isinitti hima laal dhageeffadha akkaawwantii mujattii tanaa isinitti hima akkaawwantii kee afaaniin himi marti keessa moobaayila ol baasaa namni rabbi waa itti beeku jechuu ila aada ijoolleeti daa'ima garaa nama nyaatti isin galee. Guddaa keessaniin dhufe na ayyama. Abboo ani waan naan jette na duuballee sii dhiise. Ilmaan tanaa jedhe wallaahi sii dhiise. Sheeka dhiisaa Bakka dhiisaa gaa ishee duratti sheeka roobee dhiisi bakka dhiisi kabanya adilee nu kabajii dhiisi dii rabbi qomaa qabdaa ta'e rabbi haa dubbu ta'e rabbi haa dubbu. Kanaafuu namni akkaawwantii irraa dhageeffadha akkaawwantii keenyatti hime afaanii miyuutii irraa kaasi. Afaanatti hime akkaawwantii. Jala barreessi. No tiktookii nagataa dhageeffadhu qabadhaa marti keessa ana isinitti himaa akkuma dheengaddaa sanitti qabadhaa waa daqiiqa namni 4,000 kun birrii 100 yoo galchitaniif qaxxitaa kara danda'u qaxxitaa ofirraa haa galtu. Kara takka Hamzaa makiina. Namni wayita san jarjartee baate naan jedhanii ani ribanna qaba bultii qaba koottu istiidiyoo taa'i haga saajaa qarqaarsisi jedhee hayyee waan keelleen qabdaa jedheen gaaya ila kinu Hamzaa waan keelleen qabda isimarraa fuudhee kenniifi hayyee naan jedhu hin dhufne. Baaliyyoo na seensisi ati kanaan viidiyoo baatee sitti haasa'u isinitti haasa'u. Kamiin maqaan eenyu jedha? Maqaan eenyu jedha? Amzishaa jedha Amzishaa. Har'a geessu. Salaatarra jiraa jedhee. Fixee koo fixee akirarra jira. Salaatarra jiraa jedhee. Amzishaa nama jedhu. Amzishaa mee? Hayyee har'a naa banamaa koottu liivii kiyyaa. Meeti Amzishaa barreessi. Har'a koottu si qarqaarsa liivii kiyya ijoollee illee si bira kaayaa jedhee. Hayyee naan jette. Ijoollee si bira kaa'u birrii barbaaddii. Ila laala birrii barbaaddii. Birrii 5,000 illee ta'u akkuma nama liqaa naa liqeessitee ana kafalaa fi anatu kennaa fi akkuma nama ofii kiyya baasee birrii 5,000 fidii koottu hin kennaa fi jedhe. Hayyee naan jette. Hayyee ammuma dhufe naan jette. Sababa si liivii bane ammayyuun. Mana kiyya galaayu liivii bane kinu. Hayitti jirtu tanu. Balleessaa maali lafeetii yaame? Mee akkana hin jenne haa jedhu. Hamzaan illee akkana hin jenne naan haa jedhu. Ayyee maa waa mucattii fi mucaa